Pare kalau terjual. Nah, saya ada nak mana pula? Saya ni roti. Tuh selalu. Terari, macam pagi farka, sangina magari. Wajin kabnu, wajin gafa kana gadali agalu. Farang gafa motica, shanang gide sanu motica. Give why Jesus kia ejo kita serba iya balla nyata gafa sambata gudda stadium jimma ratti gammatu mata jini rabana tola garajoli ter waye ke ros dimana tu gimol show congratulations baga gammadan gammacin kenya mu awayat na feole ya da gammacin ke to na feole warre ada gammacin kenya ke sa pen warra tu ko no warre na fangude wallahi namin dulu sergela warata odu bayi tu naman gamman itu wala besani warri gamma da selatti sinjala daga dikiti Joleni akan memanage mata
maaliif jimmatti ijoolleen hiriiran baane gammachuu agarsiisuudhaaf jettanii koomii gara keessaatiin na dubbisaa jettanii fiillee oduun gammachiisaa jira. Innaa oduun gammachiisaa illee jira. Baga gammadanii kottaa Ashaqaa Burraaqaa Gammadaa Roozaa ayyee baga gammadanii karaaboo. Namni as jalatti dhufee na arrabsu hadda hunduu nama hin gammanne jechuudha. Namni hin gammanne immoo anaaf jalatti hin kaa'u. Nama gammade qofa naa waama. Nama gammade qofa. Yoo gammadan qofa firiidhaadha. Miidiyaan koo an gammachuu keessa har'a miidhaan osoo deemu oolee beektanii. Gammanni raggammada isaabbaatu nasiimaa yaanaa dhufuusa nasiimaa zinaab baga gammaddan warri gammachuun namaa gammachuu keessan ta'e qofti baga gammadanii gammanni irraa gammada. Faaxumaanis argamteetti. Faaxumaan hadha namni barreeffamaan barbaadaa ture. Garuu kaffaltiidhaan nu biraa argattanii Faaxumaanis argamtee jirti. Ijoolleen Faaxumaa afaan iyyafataa turtanii kottaa Faaxumaan argamteetti. Wallaahi ijoollee baay'ee gammanne. Hadda Ashaqaa Gammadaa wallaluun wala osoo hadha kaballaan na dhuftan iyyuu waan gammachuu keessa isiniin deebisuu isin arrabsuu isin rukutuu dhiisaati. Osoo na kabaltan iyyuu osoo isin na kabaltan iyyuu gammachuudhaan keessa jiru keessa isin arrabsu. Waan hin baay'ee gammada jiru abbichuu mo'ate bar. Nama baga gammade congratulations naan jedhu qofa natti jalatti barbaada. Warra minaamin bis godhe coggaarraa go out. Share goste aga sanyina magari baga gammadan esa jira namni Shana. Let's
እየበላችሁ ifa baaseen addunyaa foodessaa ijoolleen ወየ ልዳዬ እንኳን ደስ አለሽ የኔ ቆንጆ ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ijoolleen ማን ነው invite fan sentani waan barbaadan gammachuu keessan ibsachuun anawaas qallab karaas tifika beet anatu wacii keessan isin dandaa jechuudha anatu wacii keessan isin dandaa waye badhaasa nama nagaa uume biyyatti kana tasgabbeesse namoota wallalee walitti haraarsuudhaan nama barataa ifama bilbilatu natti bilbilame behesh noro tidaho ha እንደዛ ሻል ሄሎ ከዛ ልጅና እናግራች እና እንትን በይለት ወይዬ ባባ የመጣናቸው እና ቀስክ ይፋማ እሳ እንትን የራሳቸውን ይደውሉለት ነይማን ሲፋ ይርግቱ ወምቲ ይዝና ነገር ያት ነይማ ይፋማ ቢልቢለቱ ጅድቅ አነት ይገለ አየጋ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅራጅርቱ ilmaanaya baga jiraatanii baga gammadanii gaa akkuma beekamuun gammachuu keenya rabbiin nuuf habaayyisu sineen jedha akkuma kanaan gaa har'a namni Itoophiyaa ta'e namni Oromoo ta'e namni hadda kana hin gammadin ani wallahi alazim eenyummaa saayyuu naaf hin galu ani akka kootitti baay'ee gammachuu qaba baay'ee natti tolee jira ummanni baay'ee illee gammadanii jiru kanaafu gammachuun kun kan maaliiti yoo isin jettani Dr. Abiyyitu badhaafame soommanni maraatu soommanni waan barbaade alboo soommanni suuraa namaa eegsirra gaa'u soommanni baxabbatu waan hin duune du'ee jedhe waan hin taane soo maqaa irratti baxabbatu kun Dr. Abiy hadha rabbiin jechuudha ragaa addunyaa irraa isaa baasee jechuudha hadhaan kana rabbiin akkanni badhaafamu isa godhee jira kanaafu nuti kan amma warri nama jijjiirama kana deeggaru kotti dhaamsa dhaamuuf dhufne har'a waan isin gootanu nama dhugaadhaaf khayrii hojjetu kana jajjabeessa khayrii sharrii isaa qofa yeroo argitani asirra asifachi faffacaasu osoo hin taane gaafa kana waan nama badhaasu
Itoophiyaa irratti dhiisaati akka addunyaatti illee namni amma kana nageenyaan jedhametu waggaa lama guutiin namni moobilii badhaafame hin argines hin dhageenyes awwal marraadha maaliif soba asoofna Dr. Abiy awwal marraadha kan waan kana badhaafamaa jiru kanaaf jajjabeessuu qabdani namni amma fakkeenyaaf namni waa tokko hojjetu otoo manni dogongoroo hojjetu lee sobde jajjabeessite namni kun gara sirreeffamaa deema beektanii yoo sin immoo waan kan hiriiroo hojjetu yoo sin sharriitti dabsitanii waan ta'e baxabatanii namni sun dabaa deema jechuudha kanaafu Dr. Abiy kana waan dahaba ofirkaa qabnu gana ajabeeffannu jabeeffadhaa bilisummaan silumaayyuu akka qaldiitti nufu beektanii nama meeqatutti du'e nama meeqatutti dhume qeerroo meeqatutti dhumte sababa meeqa dhume maanguddoo meeqa du'e haadhotii meeqa harmi farkirraa cirame akka qoosaatti bakka kana hin geenye bilisummaa bira gaa'uudhaaf illee akka qoosaa bira hin gaamu yaa ijoollee amma karaa nuti qaawwa nuti banne kanaan hadda Iskindir Naggaa jettanii maal jettanii qaawwa argatee lixeen iyyuu nu jeequuf deema jechuudha kanaafu nuti immoo gammachuu kana hadda tu garaan keenya nu ciniinee illee soobnee baanee gammachuu kana agarsiisuu qabna gammachuu kana soobnee illee tuma nuti nun gammachiifnee gadi baanee diina garaa gubuudhaa suura Abiy profaayilii keessan godhattanii tuma keessan illee aarii qabaate tuma keessan jibbaa qabaa hin jedhu namni an beeku namni Itoophiyaa yookaan Oromoo ta'e hunduu jibbaa Abiyyiin qaba jedheen yaadu yoo keessisa summiin taaneef bofan taaneef jechuudha namni Itoophiyaa dhugaa qulqullummaan Oromoo taatanii Abiyyiin deeggartanii Abiyyiin jaallattan taatanii irratti suuraa sababarreessa sau ergasi gadi galabbaxan isin galabbatu amma ol deebisa waan babbareedaa irratti barreessa profaayilii keessan godhadhaa gammachuu keessan gadi baa ifa baasa uummataa dhageessisa inni liiville gadi baa waraabuu hin dandeenye yoos nama sodaattaa taate dhokadhuuti dukkanuma keessa taa'i liivii keessanii ichisi gammadi akka kanatti gammachuu kee agarsiisisin jedha an har'a baay'ee tokko gammadee jira osoon Itoophiyaa jiraadhe an hadda masaraa mootiitti deemuun oolu jechuudha hiriiruma bakka shamarraan qofa furadhe masaraa mootummaa jala deemee iyyee kurrifadhe achitti ililchee akka aadaatti akka ateeteef shananii jedhan sanatti dhiichisee sirbee achi jala deeme jechuun marga baadhadhee deeme suman biyyan deemneefi malee hadhammoo akkasitti miilaan deemaa oole isiniin jedha miilaan deemaa oole biyya kana keessa miilaan waliin geeree fudee bee jechuun gammachuu kanaafu ziyyee naaji lijin godhatu naatti namni meeqatu kan godhatu jira yaaboo meeqa osoo argite amma bakka bira ala biyya alaa keessatti alaabaan Itoophiyaa fannifame gammachuun Abiy hadha badhaafameef waa meeqa godhamaa jira ijoolleen immoo gara keessaatiin dhuftanii bakki bira gammachuu Abiy hadha badhaafameef bakki bira hiriira bahee dhiichisaa jira jimmi maaliif callisee daqiiqaa 5 keessatti akkam gadi bahee iniyyine akkam gammachuu isaa hin ibsanne jettanii gara keessaatiin ijoolleen baay'ee koomina dhakaasaa turtanii jimmi sanbata guddaa dhufaa jiru fuuldura keenya jiru kana istaadiyoomii jimmaatti wal ga'anii gammachuu jara achitti agarsiifachuuf deemu kanaafu gammachuun Dr. Abiy hadha badhaafame torbee kana qofa yookaan guyyaa hadha qofa gammadame waan irraa caamu miti isiniin jedha gammachuun keenya yoomillee akkatti fufee jiraatuma moortu kan hora Dr. Abiy akkuma dheengadde isiniin jedhe wadafiit miqqanyoonni wadawaala jedhaa turre jechuudha rabbiin isuma nu dhagaa jira waan ta'eef egaa alaa kulli haal hundi keenya iyyuu gammada an gammachuun dirqama isinirra fe'a jechuudha maaliif ilmi namaatiif gammachuun dirqama barbaachisaadha gammada namni hadhan gammanne kun keessi isaa rakkoo guddaa qaba jechuudha otoo dooktarri illee dhaqee walaane osoo mana yaalaa deemee fayyaa hin argatu namni hadhan hin gammanne jechuudha maaliif keessi isaa rakkoo guddaa qaba xannee yookaan kaansarii isa jedhamu keessa jira jechuudha namni hadha nama ta'e hin gammanne hadha nuyi isaati ormi illee gammadee gammachuun inni hadha irraa dubbataa jiru waan addaati maaliif Dr. Abiyyitu badhaafame bar isin maaliif amma namoota adda yoon argee gurbaa minili gurbaa maal ijoollee adda isin argaa jira garuu nuti isin wajjin amma deebii walii isin deebisuu hin dandeenyu maaliif gammachuu keenyatu tabalaashaa jechuudha namni adda gammadee Abiyyiin hin faarsine keessa kee kaansariin qabamitee jirta wallaanallee hin argattu jechuudha dhukkuba cimaadha kun kanaafu baga gammadani isiniin jedha baga gammadani gammanneerraa gammada
akkuma kanatti badhaafamni kana bi gaarumaa gadi bu'ee gaafa rabbiin jedhe illee jechuudha akkuma kana badhaafamaa deema gaarumaa ba'ee gammachuunsa rabbumaa biraa gad darbame jechuudha beektanii gaafa nama rabbiin nama qabe marga lafarraan nama qaba gaafa rabbiin immoo nama gadhiise gaarumaa gad gammachuunis badhaafamnis aangoonis wantun didu gaarumaa gad nama arcaasa jechuudha kanaafu abbichuun inshallah inuma badhaafama inuma hojjeta haqaan hadeemu gaafa rabbii jedhee dhugaaniif hin qallatti malee hin cittu waan taateef inshallah ammallee kan isa darajaansa sadarkaansa akkuma kana ol deema warri akka kana lafa kaatanii lafa dhiittanu uumaa wanti siif fiddanu jiru in dadhabinaa isiniin jechuu barbaada dhaamsiin qabu jechuudha namni of taaba malee of taabsa malee namni nama haqa hojjetu akkas dadhabsiisu kuni waan tokko wanti inni fidu hin jiru jechuudha of taabsa kanaafu namoonni hadda dirqamaan yoo keessan isin dideelle dirqamaan gammadaa dirqamaan keessa akka kana hidhadhaati keessaan hidhadhaati irraan jaakeetii irra toffadhaati gammachisuma irraa asoo ta'e gammadaa maaliif namni hadda hin gammanne lamuu hin gammadu beektanii oduu isa kan biraa isa gaafa qeeqa gaafa maali yeroo biraa dhuftanii irratti qeeqtu yookaan yeroo biraa dhuftanii arrabsituuti hadda dirqamumatu garaan isin ciniinu gammadaa maaliif diinatu jabaatee isin ilaalaa jira qaawwa bantanii diinaaf okkotee abbaa argeetiif karaa bantanii abiyyi irratti laman ergina okkotee abbaa arge qaawwa isin bantaniin seenee haadha bakka adda addaatti yaa'anii Finfinnee keessatti rakkoo uumuudhaaf jedhaa jiru jechuudha. Isin asumarra taa'atii walitti garagalaa. Inni kaan maal godhaa, inni kaan suuraa gadi galaa, inni kaan ilma maalii jedhaa, inni kaan ilma maal asitu ilma minilik abiyyi ilma minilik miti dhugaa rabbii. Abiyyi ilma minilik miti. Sumatu ilma minilik. Isin amma hadha maqaatti moggaaftee abiyyi ilma minilik maal jettanu isinumatu ilma minilik. Dhugaa isinitti dubbachuudhaaf. Muktu jabantu abiyyi badhaafama sani badhaafama sirra raafatee argita yeroo ati akka kana mogdee achi ol kaatu abiyyi ammoo sa badhaafame argita kan isa ammas sadarkaan ol malee inni si yaaddanu abadan guruppii nama afuriin guruppii nama shaniin guruppii nama lamaan wanti isin fiddanu abadan hin jiru kun sareen jannata kajeeluudha teessanii yeroo ol kaatanus abiyyi badhaafame mugdanii yeroo kaatanus abiyyi badhaafame yeroo ija keessa libsattanii achi barattanus abiyyi badhaafame kanuma dubbiin yaa jamaatal khair kanaafu dirqamumaan haa gammannu isinin jedha gammada wallahi nu gammanneerra an hosoon hadda biyya jiraadhe masaraa mootii deema dubartoota shamarraan akka jirtu walitti qabee ateeteetuma jedhaatumayyii ammoo tarii ammallee tarii akka nama reef dhalate abiyyi reef dhalateetti ammoo tarii ammallee tarii jannaatumayyii gara masaraa mootii sana deemna ture kanaafu maal godha ammas taanaan ijoolleen asiifachi fiigdanii moortummaa keessa moortan isin yaaboo wanti isin abiyyirraa qeensa saarraa wanti isin hirristanu hin jiru gaarumaa bu'ee dubbiin gaarumaa dhufee waan gaaraa dhufe tokko namni tokko irraa deebisuu hin danda'u inni ammallee inuma mo'a teenya wal argina dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yoo umrii qabaanne teenya waliin ilaalla moo'uusaa malee moo'uusaa hin argitu an akka abiy filannoos ta'e waa hunda akka inni mo'atu kan hin bare ramadaana keessa gaafa Itoophiyaa keessatti awwal marra akka kana faxiriin qophaa'ee ummanni wal ga'ee akka kanatti nashiidaadhaan takbiiraadhaan namni faxaru abiy waa hunda akka dabarfate isa kan ummata muslimaatiif ce'umsi yoom jedhama beektanii ce'umsi ashuraa keessatti biti ni wiiriin waggaan haaraya kan abiy ce'umsi isaa gaafa sana akka ta'e na agale wallahi amma qottanus gomaatanus maal haramtanus wanti isin buqqeeftanu hin jiru tasa kan harka keessa dadhabsiiftu malee wanti buqqaa'us hin jiru haramaas hin qabu wanti irra haramtanus hin jiru gomaatanii dhumayyee achitti cimsu yoo ta'e malee gomaatanii muka sana jigsaa kan buna sana jigsaa wanta arge yaanni akka kana abadan hin jiru kanaafu gammada namichi amma sana takka jennee badhaasa kan biraa badhaafame yookaan jedhamu raftee dhuma kaatee waan abiyyi raajii dhageessa jechuudha maaliif akka ta'e hin beeknu gaarumaanii akkan isinitti mee ebbumaanii beektanii
raftee kaatee waan inni akkas waan gaarii abiyyi akkas ta'e malee waa biraa biiznillaahi taala wanti isin argitan hin jiru. Ijoolleen sababa abiyyi faana jibbitanii amma bilillee sana immoo gurubbii hundarratti bilillee sana immoo feetuu ilaa akka yantinaatti nama fannisuu dandeessa wanti isin nagu aanii dhugaan isinitti hima sanni awwana isin gandummaa seetanii jechuudha. Nama haqaan hojjetu nama dhugaan hojjetu eenyullee hay ta'u nin deeggara nin jaaladha yoo feete isa Itoophiyaa keessatti dhalatee guddate dhiisii bakka biraallee yoo ta'e nama haqaan hojjetu inuma jaallanna jechuudha. Gandummaa isinitti fakkaate eessattillee yoo dhalatte waan gaarii hojjette yoo taate sin jaaladha sin faarsa sin kabaja. Garuu abii sababa jimma ta'eef ijoolleen jimmaa akka kana intina jedhanii abii tuqamnaan ijoolleen jimmaa maraattanii laa abii yoomillee himmo'a yoomillee amma namoonni dheengadda tusini achirraa bu'uu qaba masaraaraa ba'uu qaba namni intinaarra ta'anii bannaatachuu foonarreetu maalirraa harkisanu daaraatti gangalatti jedhanii beektanii isa ta'e dubbiin keenya tusin achii boossanuu akka jaartii daaraa yookaan geemmoo jala teessee nyenyenyenye jettu san inni immoo billicha akka rokkeettiin tokko famuun argitanii miti gaaraa mul'ate jechuudha. Dubbiin keenya akkuma kana moomaan gootanu zabanichatu nama sharrii hojjetes akkuma kana saaxiluu jira nama khayrii hojjetes akkuma kana faarsu jira nuyi miti bar nama miti kan faarsaa jiru zamanichumatu waa tokko dhoskite irraa ba'uu dandeessu otumaati ukkaamsiteeyyuu irraa ukkaamsitee hin dandeessu isumatu afaan baasee dubbata haqatu afaan baasee dubbata jechuudha. Haqatu afaan baasee dubbata kanaafu kanaabi utuu haqasaa dhoksinu utuu haqasaa awwaallu utuu dalagaasaa awwaallu utuu khayriisaa awwaallu rabbumatu gadi baasee faarsuu jira. Rabbumatu gadi baasee ofiisaatiin dubbachuu jira. Haqumatu afaan baasee dubbachuu jira. Adara haqa wal hin dhoksina. Dhugaadha namni dogongora inni dogongoruuf miti dogongora beektanii gaafa inni dogongora saayittima garuu immoo qeeqni isin qeeqxanu suni hantra daangaa qabaachuu qaba. Daangaa isa biyya darbee maatii bira deemee abbaa bira deemee haadha bira deemee ganda keenya waliin ga'ee hunda nu xaraguu osoo hin taane Dr. Abiy Ahmed akkas goote akkas nu gochuu qabda kanatti hin qeeqxa. Isa daangaa darbanii sababa isaatiin jimmaan muluu arrabsitanii sababa isaatiin du'aa qabrii keessa kaaftanii abbaa jifaariin maanguddoo keenya hayyuu keenya ulamaa keenya tuttuqxanii arrabsu osoo hin taane haala seera qabeessaatiin qeequun mirga guddaa qabdan kun mirga namni sirraa mulquun jiru jechuudha. Gaafa inni immoo waan khayrii hojjetellee gadi baatanii abbichuu keenya akkas gooteetta isa faarsuun immoo dirqama keessanii dirqama nutu isinirra kaa'e. Gaafa inni illee waan khayrii hojjete sobdanii khayrii isaa kana akka kanas komuun bacirraashaa jechaadha. Khayrii hojjeteera akkas ta'uu qaba. Abbichuun hadha of qofa osoo hin taane Oromoo qofa osoo hin taane Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaa guutuu mataa ol qabachiise. Jaallattunus jibbitanus wama raajiitu kallaqame wama raajiitu dhalatee wama raajiitu nu keessaa ol ka'ee waan akkas ta'eefu nutu hin beeknu nutu nu kaabadee jira jechuudha. Nutu nu kaabadee jira waan sana anu naan gallee beektanii yeroo tokko abjuu wayinatti fakkaata. Wallahi abjuu wayinatti fakkaata waan isin dhibu. Maaliifi wanta kana takka mul'ateen beeku bar isaati addunyaan isa badhaasuu dhiisiti achuma keessa namni ija khayriitiin mootummaa biyyattii bulchu namni argee jira hin jiru. Abiyyi irratti waan raajii argine abiyyi irratti immoo waan raajii arguuf deemna ganaa waan baay'ee arguuf deemna ganaa waan baay'ee argina obsumaan sabara obsaan annan goromsa dhugaa jedha Oromoon jechuudha alamammaa. Yoo isin sabrii qabaattanii waa baay'ee arguuf deemna biyyattii keessatti. Garuu yoo akka kanatti immoo nu jarjarre maraanne akkas wal xinneessine suuraa walii balleessine asifachi wal gaggaragalchine qaawwa banne diina ofitti saaqne diina ofitti galchuu malee wanti isin fiddanu hin jiru. Abiy gaafuma rifqii isaa fixatee nu achirraa baa numatu hudduu keessa dhiitamaa jira jechuudha. Numatu hudduu keessa dhiitamaa jira. Kanaafu nuti obsaan waa hunda qeeqnis karaa qabaa
arraba garuu hin barbaachisu mallastuu dubbii fite beektanii namoota malaaxaa jedhan sana mattoo malaaxaa hin iskina kaadras malaaxaa maaliif mabtuu no jedheera namichi jechuudha isatu fixee deema waa hunda እና አመሲን ገረላፌሳ አርገተኒ አከበር ባደን ኡታልተኒ አከበር ባደን ዳንጋና ማጥቁ hin qabdanu garuu harqaan karatu magaraan isin ciniinu otu magaraan isin ukkubu rakkoon hin jiru garaa keessanii dhadhaati soballee sootay gammada diinni ijjisaan irra jira waan ta'eef nama gammadeef nama hin gammanne namuma keenya nutti bitanii sagalee keenya dhaggeeffatu jechuudha jarri yeroo nu asii wal nyaanne walitti kaanu jarri muqaawwaa argatanii gara biraan achi seenaniiru elaa ergasii takkaa finfinnee daffaraniin beekanu amma jidduu kana sunu walitti kaane isa wal nyaannu arganii finfinnee keessa kun hadda hiriira baanii namichi sun tuuraan sun hadda gabantinaa isaa maglacaa isaa kennee jira jechuudha otuma qeerroo yaatee jirtu finfinnee keessatti maaliif nutu qaawwa saaqeefi otoo nuti qaawwan saaqneefi sila dubbiin amma kana hin ta'u jechuudha kanaafuu abbaan fedhe arrabsu abbaan fedhe waan fedhe jettu abiy ammaan booda sadarkaansaa addunyaa irratti beekamee jira sadarkaansaa addunyaa irratti beekamee jira namni achirraa niqniq godhuun jiru rabbiin tokkicha yoo ta'e malee abbaan fedhe miidiyaa irra bu'ee nan buusaa buu qaba ammaan booda akkas ta'eera siraa yaa'u warkaawut jedhaani abbaa akka kana taa'ee waloloo afuufu jechuudha ammaan booda inni rabbiin qofa kan nuti rabbiin kadhannu rabbiin akka ummata keenyaaf illee inni amma rakkoodha beektanii yoo gara oromoo goree waan tokko hojjete jarri sun oromoof akkas godhee jira yoo gara innummoo gara sana maachi godhe oromootitti ka a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim saa bidda dhalti arraabuudhaaf bidda maal gochuudhaaf ilmoodha jedha oromoon alamammaako isa ta'e dubbi gijjidduutti jechuudha kanaafuu ammaan booda inshallah gammachuun keenya itti fufuu qaba rabbiin rafne kaane bulle kaane akkuma kana waan kayri gammachuun waa dhageessisu abbichuu kasraaw kabaaldarabaaw chochuu gaar wadafit inshallah namni immoo dubbii xaxee shira yaadee asifachi fiigee nama ajjeesisuudhaaf nama ajjeesee kee maqaa biyyi balleessisuudhaaf shira yaadu hunda rabbiin kiyyoo saatiin billichi godhe kiyyoo saatiin kiyyoon siniin jedha munaayyeesiif ergee jira kadhuutti dubbadhu mul'achuun hin barbaanne namni gammachuu qabdu hadda vaayitee ergi sa'aatii 3 yoo ta'e asirra taa'een keessummeessisa jechuudha ani hadda gammachuun kan ku daangaa darbee jira dhugaas letti muudhaaf daangaa darbee jira baay'ee gammadee jira boy naan jedha iyyi naan jedha kolfi naan jedha bakka gammachuun kan ku hadda daangaa darbee jira jechuudha muna maaltaati naa ergi naan jettaa hin baatu ish ta'u jedha arabni abbi jimma sanyii moo gorana duchite an hadda jechuudha nan gam galatomin sin jedha malee sin rukut kan sin rabsu jechuudha osuma qaballaan dhufte gorana duchite maaliif yoo jette gammachuu daangaa dal faaxumaan illee argamtee jirti jechuudha faaxumaan isin mucaan hamza boranaatti mateellee argamtee jirti faaxumaan illee jirti bilillee kiyya wayye salaamaaleykum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Esti kenya bayada fayyaadha alhamdulillah baga gammaddeeq amin baga walin gammane qastiko naguma miti waaw nagaadha mee jira gammachuun kee daangaa qabu nan beekaa yoo akka koo ta'e mee akkam darajaana gammachuun kee haraaraan keessa ga'ee jira mee natti sanyiko ayya akkasitti bilbilanii nan beekaa Khalid ati isin yoom nama jaallattee beektaa deemas hayyee baay'ee gammadeen jira itti muddi warra nafxenyaa kana immoo itti muddi gurra jaraatti iyyishi hayyee jaraa miti bara amma jarri beekti sinumaayyuu diina ofirraa achi beektaa isuma keenyaatu amma qaawwa saaqee jara ol nutti galchaa jira malee jara kobachuu hin dandeenyu maaliif isa abbaan gaafa cabse hundaan jajjaabsaa jiran hin jire waan kana ta'eef jarri sun bari especially da bar jara gartokkee da malee oromoo qulqulluu miti kanaafu
ati garuu gammachuun kan kee haadha nama komachuu dhifne nu gammachuu keenya ibsanna abbaan fedhe gammadu abbaan barbaade haa booyu meeqa boowwana kushiinaa galee akkasitti dhokatee namichi kun utuma nu dindee waan badaa saashee goonee maxxansinu inni ammas badhaafame meeqa towwan waan walqa keessa galee wana meeqatu bu'a a'uuzu billaa baga rabbitti gammachise yaaboo Antakka invite magaafadhees galee sin beeku garuu hadha baay'ee waan gammadee fi galee dubbachuun barbaade hedduu na gammachisee jira. Akkasii dheebsuu hin danda'u. Ammatu biyya jiraatte maal godhame? Odoon biyya jiraadhe hanguma masaraa isaaniitti illee deemuu nan danda'a. Deemee tan bakka gammachuu koo achirratti nan ibsadha jedheen abdadha. Adda kunoo guddaa sanbata guddaa fuuldura keenya jiru kana jimmatti isteediyeemii guddaatti hiriira jira. Uummanni achitti wal ga'ee gammachuu isaa ibsachuuf deema. Hin gallamu akkam. Moo gaafuma masaraa mootii ijaaramee bahee galla. Inshallah gaafa masaraan abbaa Jifaar ijaaramee bahutti tuman xumuraminuu nan galla achirratti gallee gammachuu keenya hedduu bareechinee ibsannaa ishii. Inshallah gifti koo alaa kulli albaga gammadde. Dhaamsa macarrashaa yoo qabaatte dhaamiti ummata tokko na erguun galchaa. Dhaamsa dhaamuu fi warreen dara biyyiin barbaannu jaallannu jettanu gadi garagalaa jaallattanus jibbitanus isumatu gadi funyaan kee gombisee si bulchaa amma booda addunyaan masakkareera ofii waan ta'eef ati wanti haraa keessas baalaa keessa deemtee haasa'utu wama tokko laan fayyaddu wanti namni si dhaga'u hin jiru ishii. Tingi godhi dubbii kana gurra keetti calawu jedhaanii. Akkasi gaa gifti koo baga ammas illee gammachuun keenya nufaa baay'eetu inshallah egaa osoma moortuu kan horaa jedhee silumaayyuu mammaa kan dhumee jira ammas mammaa kan fixaa jirraa siniin jedhaa gifti koo ammallee rabbiin gammachuu isaa nufaa baay'isu innillee rabbiin sadarkaa isaa ola kaasuuf rabbiillee ragaa isaa isaaf bareechu bakka jirtanutti du'aa yeroo fi gootan isaafillee du'aa godhaafi. Akkuma kana gammachuu keenya yeroo gadi baale nama ibsatu malee nama yeroo hunda dhufee ebeelu maaliif akkasuma arrabsi ebeelu maaliif akkasuma nama boonu taasisuun jedhaa gifti koo. Okay, thank you galatoomii baay'ee galatoomii ulfaadhu nuuf jiraatee nuuf dubbatan. Amiin ati naaf jiraatu gifti koo habiibti. Ayyee tokkitti asan daabu. Takkitti asan daabu kottu gadi maatee wana boosseettaa iyyuu silumaayyuu garaan siin danda'u tokkitti asan daabu. Chuu keessaan dandeessu bara. Atau wana boosseetta gifti koo. Zuzu si ergee jira. Akkanatti isiniin jedhaa wallaahi gammachuun yaa rabbi gammanne irraa gammada. Dirqama osoo hin jaallatin gammachuu. Zuzuyye si ergee jira. Gammanne irraa gammada wallaahi tun blog godhu Facebook koo duwwaatti hambisee jira beektanii. Zuzuyyeen hin deebistuu neetworkiin qabdu natti fakkaata Jaafar si ergee jira. Namoota bar yeroo gammadan faan bo'anu jiru. Abdii Jimmaa sanyii mootii sandaabo si ergee ture naaf deebisuu hin dandeenye beektee. Annaa akkasitti musalsala ta'e dubbiin Saamiyaa Shamsu sifan ergaa bareedduyyee. Ana biraa ta'e rakkoon beeku ijoollee gammachuu keessan daqiiqaa lama qofa. Daqiiqaa lama qofa galaatii gammachuu keessan ibsadha. Akkasitti jirra. Annan beekaa wananni kan gammachuudhaan bu'a. Inni kaan immoo maaliif biyya badhaafameedhaan bu'a. Dubbiin nama hangaltu beektanii.
Angarin dulu ke wanda ke sini dua tahun. Nuri si bege jira. السلام عليكم. Abid. السلام عليكم Waalaikum ورحمة salam الله. wa rahmatullahi wa barakatuh. Gifti ko baga gammadde. آمين آمين ولينو ما شاء الله حندي كيسنو بقى جمدني وما Amin لبقى amin. ده كيسنو Rabbiin gammachuu keenya nuuf haa baay'isu. Mee gammachuu hadhaa maaltu sitti dhaga'ame? والله جمدتو أنجنا جنتك تنتي أرجعها هدو جمدي الحمد لله كفنا نجيت ربي في جلني كي حاجه ما شاء الله أمني توكو موتو يو أشما كيسا وانيو اللي يفتاجرني هاتا بقى جمدني هندي كيسانو بقى جمدني ولين أرب سنا مالي فيجو كوان بدا دبت اللي هن أرب سنا أشما كيسا هاتا لسانيتي ولا أرب سن بريدا ميتي إنك همو Nagaa gifti ko. Nagaama. ما شاء الله اتفوفي أتين يعني كي هندن وانغاريد أجوادو Ayyen. tokkitti jummatii jenna. Rabbi nama Ayyen. tageetillee nu qabaa'isu. Abibti naaf Yeroo baay'ee fudhadhaa. hayyee galatoome hanganuma siif ibsuu fi gammachuu kan koo hedduu Ayyen. gaariidha yaadni kan keessan. Gammadaa bakka jirtan nutti rabbiin gammachuu keenya nuuf haa baay'isu. Burraaqa lafa dhiitaa itti abbaatu. Gaafa gammachuu qabnu akka gaafas immoo waan nu gaddisiisu jirus akkuma kana gaddina. Garuu ammaan booda uuma gadda ta'e nurraa fageessuu biyyi keenya illee biyya nagaa haa ta'u. Uummanni keenya argee dirree. Egaa akkuma kana biyyattii keenya rabbiin nuuf haa tasgabbeessu. Zuuzuu iyyee kottume. Zuuzuu ergee jira. Shamsuu Kadir sifanii ergaa. Rijaal Abdurrahmaan sifanii ergaa. Qeerroo Jimmaa sifanii ergaa. Obsaa daqiiqaa lama qofa. Fuad Imam bagana eegdee waan ofii. Zuuzuu iyyee bakka rakkoo qabdaadha. Kottume. Bilbilli kee rakkoo qaba yookaan intarneeta keetu rakkoo qaba. Saabit Rashad ijoollee hundi keessan daqiiqaa lama isinifan kenna. Waan gammaddan hunda kottaati gammachuu keessan ibsadha. Maaliif gammachuu keessan ukkaamsitanii nama miidha bar. Gaafa gammaddee illee gammachuu kee ifa baasu dhabdu isin miidha jechuudha. Kottume makkiyyattii kana baay'ee jaalladha. Seeni makkoo. Neetworkiin qabdu. Abbishaa hindi deebarsanyee mooti. Siif ergaa jira garuu seenuu hin danda'u. Makkiyaa. Wayyi habibtiiti akkam nagayaa? Nagaa jirtaa baga gammadde gifti. Alla gammadeetiin bar namni takka waan takka beekuu wayyaadhaan jalqaba Dooktara Biyyi Qeequun ture maaliif gaafii Oromoo tana xiqqollee taatu laalle jeetiin laaluu wanni qeequu ture garuu amma harka dhibbarraa dhibbatti harkarraa haaseetiin jiranii beektaa kanuuf ta'u Dooktara Biyyi himlee hin jiru waan ta'eef sii galee. Eeyyeen. Akkasii kanuuf ta'uu kanullee bulchuu aboo kiyyaanni bareedaa siini beektaa saboo dhiirti jimmaatuun akkamitti akka babbareeddi. Ay kolfaan nu fittee gifti koo dhaabbootti fi haasaan keessu akka dammaamii ofti waan ofi mee dubbadhu. Dhiira babbareedduu akkanaa tana yoo 4 kiiloo keessaa baasan amma jaalmarroo faa fuudhaniitti geessan moo daflaal faa fuudhaniitti. Jaarsa kootti buute abbee. Daawwit ibsaachi geessan moo amma fakkeenyaaf yoo dhugaa rabbiisan dubbanne Dooktara Biyyi yoo achi keessaa baasan namni fidanii bikka san keessa kaaniin jiru. Dooktara Biyyi yoo hojjetuu baatellee nu boonsa kiyyaanni bareedaa si bifaas ni qabaa. Akkasi kunoo mooraalis qaba. Bifti isaas aqwaamiin isaas baqa nama mootummaadhaa ta'utu bakka sana qabe beektee. Rabbiin immoo akka irra isaa bareechee keessa isaas nuuf bareechu nuuf asirreessu. Uummanni keenya daangaa irra jiru kamuu nu jalaa hin miidhamiin. Uummata akka saree maraatee ol nyaatu kanallee rabbiin tasgabbeessu. Kanuma du'aa eegonaaf. Furmaanni numa dhufa inshallah amma Dooktara Biyyi jechuun mootummaa ce'umsaati mootummaa ce'umsarra jira inshallah gaafni komannus ni dhufa amma komii tana garuu odoorraa dhaabanii bareeda. Akkas.
wallahi warroota suuraa sagagaragalchu kanaaf maaliif tutame? Ijoolleen ummata nama baratee miti nafxanyaan nutti hinaafaa jirti amma warra feesbuuka kan fayyadamu irra guddaan isaanii irra baay'een isaanii warra barumsa hin qabne bilillee sii galee ijoollee kumaa yaaduu hin dandeenye ijoollee kumaa yaaduu hin dandeenye qaawwa banee jechuudha warra ammaa kana qaawwa banee orma nutti akkas naqaa jiru kanaan maal jedhu arra hinaaftuu meeqaatu arra yoo kana barra hinaaftuu meeqaatu dubar Tigraay keessa mootummaa meeqaa gaggabaa olee bar kursiirraa gaggabanii mustashfaan fuudhuu didee jechuudha manni haakimaa fuudhuu dideeti mana Tigraay keessatti manni haakimaa nama fuudhuu dideetti barandan nama wallaanuu jira doktoroonni Amaara keessaa isa akkasumatti barandan nama wallaanuu jira doktoroonni hinaaffaan mudhii kutee jechuu jiratti. Yeroo tana nuti gammachuu kan nuufii qabna Dooktara Abiyyiif gammaduu qabna abbaa fedhatee ilma mirilik lammaffaa mee deemaa peejii jaraa laalaa peejii diina keenyaa laalaa peejii nafxanyaa deemaa laalaa maa jarumarraa dhagaani makkiyaa numarraa dhagaani baroorma maa nuyi akka suuraa sagagaragalchee arrabsaa jiru jiiji tokko deemi ilaalimi jinni moo jiiji isa jedhan tokko isii maan deemaa kan isin barreessitu amaariffaan kan isin dubbattu amaariffaan isiif namuma keenya kana ilaalime hadha faan yeroo inni badhaafame ummata maal jedhee faan ijoollee nama fakkeenya namoota baay'ee maqaa si waamuu danda'a jechuudha waan jedhee babarreessan waan orma komachuu hin dandeessu orma komachuu hin dandeessu amma jijiitiyyaa fi maarroon warri baanan kun warri ka daflaal kun amma warri karuma gabaabattuu warri Dooktora Abiyyi arrabsaa jiru warri Dooktora Abiyyi suuraa isaa gad deebisee diinaaf karaa banaa jiru warra jechuudha duraanillee oromummaa isaatuun beene amma jijiitiyyaa fi maarroon baanan tun an wallahi miyyoo tana dheengaddaan harke tiyyaa tana dheengaddaan harke ni beekuu isii daawwachaatuun turre jechuudha nama dheengadda oromummaa akka oromoo ta'e if dhagee kanaa wajjiin burjaaja'uu hin qabdu oromoon isinii galee akka seela nama tasgabbaa'uu qaba namni nuti zarii zarmaata keenyaatu oromoodha nuti oromoo qulqulluudha hanga an akka mataa kiyyatti hanga abbaa 15 sanii ol siif hisaabuu hin danda'a zarii abbaa kiyyaatiin jalqabee jechuudha oromoon qulqulluu oromoo qulqulluu isatti hinaaftuu hin qabdu if eeggadhaadhaa oromoo wal jaaladhaadhaa akkasi gifti kwa haadha qaati aqni keessi fa baay'eetu ilmi haqa ilmi dhugaati fa dhalatu akka kana namni dhugaa namaa beektu akka kana gadi baate haqa jiru dubbatti jechuudha diqaalaan nadda wallaa bar dhagaamaa jira nagaama gifti kun nagaa amma peejii jaraa yoo laaltan mee deemaa kan Tigree laalaa kan Amaaraa laalaa Dooktora Abiyyii fi Jawaar Mahmad addaan baasee laalu jarri lamaan kun amma fakkeenyaaf Dooktora Abiyyii fi nuti Jawaar addaan baafnee laalaami Dooktora Abiyyii Minilik lammaffaa jenneeti Dooktora Abiyyii Minilik lammaffaa jenneeti Jawaar Mahmad keenya jennaami ammoo jaratti jara kana lamaanuu addaan baaftee laalaan jirtu qixa tokkoon arrabsaa jirti qixa tokkoon qeeqaa jirti Dooktora Abiyyii fi Jawaar Mahmad addaan baasaa hin jirtu nafxanyaan Oromoo wanni isinii galuu qabu Oromoo addaan wal qooduu tana haadhiif nuyin jechuu barbaada. Akkasi galatoomi makkaayyee naaf jiraadhu gifti aanaa baga gammadee ammallee gammachuu keenya rabbi nuuf baay'isuu jedha. Ani wanni takkaffaa wanni dhaamsaan an dhaammadhee bahuu barbaadu Oromoo wal qooduu nurraa hin eegamu. Dooktora Abiyyii fi Jawaar Mahmad addaan baaftanii hin laalina maaliif jennaan nafxanyaanu addaan baaftee laalaa hin jirtu akka tokkotti arrabsaa jirti. Akka tokkotti qeeqaa jirti. Akka tokkotti qeeqaa jirti. Isin maaliif ilmaan abbaa gadaa ifiifuu wal jaalatanii ani qabsoo nuti maal beekne warra walwalleen feesbuuk kanarraa warri qabsoo aartuu kofalee akka Jawaar Mahmad kunu Abiyyi faana bu'anii Abiyyi wajjin jiran. Abiyyi maaliif Jawaar Mahmad maaliif gabbee Dooktora Abiyyiin komanne maaliif gabbee akka isin arrabsitan kanatti hin arrabsine Jawaar Mahmad jechuun nama mootummaa wayyaanee sanuu hin sodaatin jechuudha isinii galee. Akkasi gifti ko bakka galatoom yeroo biraa bal'inaan walitti dhiyaanna amma namoota lamman tokko carraa kennaa gifti ko naaf jiraadhu waan ofii. Hayyee nagayaan jiraadhu ati hayyee nagaa inshallah. Abbaa gadaa kottume Lulu Yeseen akkasii ijoolleen gammachuu keessan dhuftanii waan akka kanaa asirratti waan gaarii dubbattanii gammachuu keessan ibsachuun kun jechuudha guddina sammuuti. Lulu suuf ergee jira. Albu. Hala. Lulu assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله. Baga gammadde gifti ko. من بقى ولين قمني يا كمت. Fayyaadha alhamdulillah. Mee gammachuun har'aa maal fakkaata? Oo gammachuun dhaan dubbatamu wallahi baay'een gammade ana soo. In fiigdee jedhani ati yeroo gabaasichaa argitu manaa baatee fiigdaan namatti qabe jechuun jira dhugaadha. Wallahi baay'ee gammade ishii irra bahee gadi baheen dubbadha jedhee keetuma yaadu achumallee biikii arge. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'ee gammannee jirra dhugaa dubbachuudhaaf illee beektee jechoota na hanqate gammachuu koo atuun iyyee faan baqa akkasatti ibsuuf faan wallaale jechuudha. Wallahi wanta irra ta'e dhuguma baay'ee nama gammachiisa. Ani hin beeku namni hin gammanne jira jedhee yaadu. Namoonni hin gammanne namoota rakkoo qabanu beektee jalqabuma hidda isaaniitu rakkoo qaba. Xannacha qaba hiddachatu jechuudha. Malee namni hiddi isaa hidda dhugaa dhiiga dabarsaa rakkoo tokko malee hiddi isaa dhiiga daddabarsa ta'e namni hadha hin gammadiin hiddu. Hiddi isaa yoo xannacha hin qabaanne jechuudha. Ani hin beeku garuu. Hidda koo jismii koo hunda keessa na deddeemee gammachuu keessa ta'e jechuudha. Wallahi namni hin gammadin hin jiru. Hundinuu gammannee jirra. Baay'een gammade ani fayyii baay'ee tokko natti tole. Ummatan gammanne kanaan maal jettame ummata amma fakkeenya har'aan kan suma nu gammachuu keessa jirru namallee deebi'ee suuraa sarara eegsii kaa'ee ilma maali jedhu kanaan maal jettame. An baay'een arge erga sila ganamaatii namoonni baay'een arrabsaa jiru garuu yaani maal godhama ilaaluun inaaffaa natti fakkaata. Inaaffaa jedhanii miti ree dubbittiin. Wallahi inaaffaa dhagaa akiidhi inaaffaadha malee maaltu nama gammachiifne maaliif jennaan gammachuun kun osoo nu qofa Oromoo qofa osoo hin taane Itoophiyaan Afrikaan hundinuu baay'ee Itoophii irraayyuu akka hin qabu laaleen dhufaara. Nama baay'eetu gammade. Addunyaan hunduutti gammadde. Dhugaa nama gammachiisudha bara. Dubbichi dhugaa nama gammachiisa. Haqa rabbi maaliif dhos namni. Osoo keessi keelle dirqama inaaffaa qabaatanii hidhattee keessaan hidhattee irraan uffattee illee gammaduu qabdaas aaddaa kana jechuudha. Wallahi akkas ture silaa garuu maal godhare hundinuu walitti naafa Oromoon mootuu walitti naafuu bilisummaan hin jiru beektamu. Obboleetti keetii moo naan jedha namoonni as jedhe ija keenyatu wal fakkaata argitan ija keenya an barana barreessee jira ijjiksi anumatti bahee ijjisi baay'ee gurguddataa jedhee jira. Namoota obboleetti keetii naan jettan obbolaadha. Kanaafuu gammachuun keenya gammachuun kanatti gammadu obbolummaadhaaf osoo hin taane nama hin beekne illee alaalatti argitee yonoonni waan khayrii argatu nama gammaddaa fi kanaafuu namni hadda abbichuudhaan hin gammanne yoomillee gammachuun argata jedhee naaf daddu'an. Saahii dhugaa keeti namni yoomiyyuu hin gammadanu jarree har'a hin gammannee fi yoomiyyuu wanti jara gammachiisu hin jiru hundi keessanuu gammadaa ani immoo akka mataa kootti baay'ee gammadeera baadiyyaa natti tole. Ati gaammalaa waa'ee moobiliif badhaafama hadhaa abbichuun badhaafame kanarraa kaaftee akkuma beekamu wallistu taate jirta sirba tokko akka abbichuuf gadhiiftu immoo abdii guddaan qaba inshaallah. Inshaallah nan gadhiisa rabbi jedhe. Irratti qophaa'ee si faana jirra ammaan booda rokkeettiin si numatu dhokaasa nusi gaayoo didee si faana hiriiruu noollu jabaadhu. Amma waa'ee gammachuu kanarraan kaasitti akka barana taphattoota Jimmaa Abbaa Jifaariif walliifte sana amma immoo dhuftee akka abbichuudhaaf sirbitullee abdii guddaa qaba. Inshaallah sirrii rabbi jedhee sirbaafi. Dhaamsa macarrashaadhuma yoo qabaattee uummataaf waan dabarsitu namoota hin gammanneef gammadaa jedheen. Dhaamsee an qabu dhuguma ta'e ijoolleen Oromoo kamiyyuu gammaduu qabdanii maaliif jenna waan Oromiyyuu kan nun beekne waan gammadaa jiruuf hundi keessan waliif jettanii gammaduudha jechuudha. Dhimma isa biraa booda itti deebitu jechuudha. Dhimma arrabsoo qeequun mirga keessanii maaliif waan mootii keessan ta'eef akka feetan qeequu waan dandeessanuuf keessa waan ta'eef qeeqxanii jechuudha. Kanaaf har'a immoo yeroo gammachuu inni gammadee addunyaan gammaduuf kan ammoo hundi keessanuu gammadaa fi namoonni luluyyaa namoonni akkaati wallistee hin beekne faantu as jala jiru mee namoota wallee kee hin beekneef mataarraa sirbitaaf hin dandeessaa sirba maali jedhu beekte as jalatti sirba ajaa'ibaa tokko qabdi jechuu fi dandeessaa moo banuu fi dandeessaa achi ati baniifee. Maal jedhee barreessu sirba Munaa kedirratti fakkaata. Akkas ijoolleen sirba si hin beekne dhaqaati YouTube irratti dhaggeeffadhaa daa'ik godhaa fi vaayit godhaa fi
Anna akkasitti gaa namni wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Yoo nuti wal jajjabeessine gaa hiree waliif aanaa. Kunuun tallisi ammaa asirratti argamu artisti keenya inshallah beekamu horkaati. Lellisee ilma walloo. nama biraati kenna. Ayyee jirti kunaaf jiraadhu kunuun sirbisiisa kana ammallee nama biraatiin galchaa jajjabaadhaa gammadaa gurraadhaa bakka jirtan tuulijee galatoomi. Beka kuna mamboda. Walli surefu ma egalti? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bilillee nagaa jirta? Jirta doko waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirta waan ofii. Baga gammadne Oromoon azala jirta hunduu baga gammadne isiniin jedha hunduma keessanuu. Ililchi mee yeroo tokko. Argituu barqaataa jalatti ililchuu jira. Ilililililili jedhee wallaahi mana arabaa keessa burraaqaa oolee waan jedhu wallaalee araba kaan jala qabee kaan jala. Ilaalee dhageessaa jirti. Gammachuu irraa ammallee tarii jedhe. namni isin jedha Oromoon kana ta'ee mul'achuuf gammachuu irraa ammaan tana boochi jira. Akka kana la bari namumatu beekaa walitti qananiiru ta'e jibbaa ta'e hin beeknu malee namni keenya bar eessattillee ol ta'e mul'ata qaba beektee. Waan tokko beekbillee namni keenya osoo har'a nafxanyaa taate Finfinneen luka takkaan dhaabatti barreessee gallakkisee ture yoo argite peejii kee jala. Osoo har'a nafxanyaa taate dibbee edana guyyaa har'aa kana Finfinnee miti magaalaan xixiqqoon rafteen bultu. Garuu akka haga Oromoon Oromoof yaadu wal arginee jirra. Eessattuyyuu jechuun magaalaa biyyaa miti biyya alaa keessatti odoo ilmaan nafxanyaa keenya rakkoon maali? Keenya rakkoon maali? Yoo tokko gammade aannan gadda. Ani maaliif gammada abbaan sun wajjin gammadu qabda. Wallahi kausoo kawru gammachuu walii aara. Wallahi gammachuu malee osoo bakka biraatti ammatu argite osoo saba biraa keessaa ta'e dubbinaadha sila ardiin kun miila tokkoon dhaabbatte nuyi bakka rakkoo luka takkaan dhaabatti feesbuuka kanarra wanti dhalaa ta'e ol yaa'ee sila mataa nu cufame siin jedha waqtiiti mataan nu cufame maraachuu malee wanti nuti har'a garuu ilmaan Oromoo namni tokko jechuudha waa'ee olola oppoodiyoo fi omaamee duraanii wanuman taane seenaa kufaa kaasanii iyyan malee wanuma takka namni Abiyyiif gammade nama tokko har'a feesbuuk irratti hin argine wallahi mortuu mataan isii gaduma garagalti malee waliin garagaltu yoomuu eenyuyyuu ilmi Oromoo ilmi sabaaf yaadu oluma ka'a inshallah abbaa fedhes qabu rabbi gadi hin qabu beeki. Akkasi wallahi rabbiin egaa ammummallee sadarkaa isaa ol nufa kaasu rabbiin ammallee ummata keenyallee akkuma kana bakka deemetti mul'ata agarsiisu jenna. Wanti biraanuuti wanti jennuun jiru bakka jirutti Itoophiyaa keessattillee ummanni Oromoo gammachuu gadi ba'ee mul'isuu qaba beekte ummanni kun yoo akka kanatti gaafa gabbanii mul'isuu qabanii bakka xiqqaa guddaan gammachuu gaafa dheengadda irreecha jedhanii gabbanii iyyansan caala har'a gammachuu Abiyyiif gabbanii yoo gammachuu Abiyyi kun gammachuu Oromoo kutaa 11ti sii galee Abiyyi har'a mataa isaatii miti ummata Afrikaatiif fakkeenya ta'eeti sii galee ummata Afrikaatiif fakkeenya ta'eeti malee mataa Abiyyi qofaa miti. Akka Shimallis Abdiisaa san gabbaanii gammachuu ofii ibsachuu qaban. Akka Taakkalee Uumaa san gabbaanii gammachuu ofii ibsachuu qaban. Qeerroon qarreen maanguddoon hunduu gadi ba'anii gammachuu jaraa Oromiyaa keessatti ibsuu qabu. Amma akka biyyaatti kan waan magaalaa osoo hin jedhin gabbaanii gammachuu ofii waan qabanii himachuu qaban.
namni gammadeef jechuudha. Namni gammadeefi namni hin gammadiniifis qalaa odoo kijibduu fi hamattuun beektaame odoo tafaan lafarra foqottu shinshiniif jilbaa surreen shinshinii hudduun irra dhumatti. Sii galtee? Akkas kun dubbitu akkasiis lumaayyuu. Wallahi dhugaa si himu gammachuun har'a gammade abadan umri kee keessa gammaduu hin dandeenye. Fiigee namicha mul'isee akka Itoophiyaa namni Itoophiyaan har'a Wallahi baay'ee waan taanu dhabne dhugaa rabbiin sin jira. Aduun illee natti mul'anne keessa miilaan deema. Miilaan deemaa keessa. Daa'imummaa keenyarraa buqqee keessa gadhaamaa guddadde. Umrii meeqarraa barumsa keenya haalaan barachuu dhabnee barannee silaa har'a bakka guddaa jirru kushiina arabaa keessa jirra. Mirga dhabuu keenyarraa jechuudha. Sirna nafxanyaatiin dhukkaamamuu keenyarraa jechuudha. Warri as jala deemtee afaan bantuu warri hin gammadin hudduun sirra dhumatti shinshiniif surreen illee bilaasha keeti homaa osoo ka horuu ka moruu ka horuu sii galtee dhiiraanis dhalaanis jechuudha. Beettus wallaalchis jechuudha. Kan beettu kan of beettu abiyyi jala hiriirte abiyyi wajjin deemuu qabda. Maaliif jennaan har'a isa kan ija tana sitti deebisee Finfinnee keessa ani Oromoo jedhee dhaabatee maqaa ofii himatu sii galee. Ani Oromoodha. Ani Oromoo jechuun yakka beeki. Ani ilma Oromooti jechuun yakka ture. Nuti immoo beekte yoo rabbi jedhe akkuma kana waan jiru waan gaariis gadi baanee irraa dubbannaaf waan inni badii tokko qabullee badiisaas gadi baanee qeeqaan jechuudha seeraan. Adbichu akkas goote citammata keenya akkas nu godhi seerri jiru kanuma. Garuu gaafa inni waan kairii hojjete tokko immoo dirqama utuu ati hin barbaadin si gammachiisa beekte. Keessa keetu osoo ati hin barbaadin itti dhugaan itti wal qabatee qataala qabaanne akkuma kana. Har'a waliin inni guyyaa 8 badhaafamu isaati noobeelii 8ffaa isaati garuu gammachuun har'aa adda akka Oromiyaati. Adda ta'e beekte waan saanteeffame. Wayyaa rabbii dhiiga keessa na faca'e gammachuu akkamitti akka ibsa wallaalee. Abo gammachuu sifa baay'atu waan ofiin gammachuu yoomillee sitti haa ta'u. Yaa rabbiin ammallee umrii isaa nu haa dheeressuu rabbi irra haa bulchuu rabbiin kana caala Oromiyaan maal jedha yaa gowwoota yaa warra nama arrabsita yaa warra mataan of hin beekne yaa warra abiyyii jeettan yaa warra ilma abbaa gadaa jeettan yaa warra ilma gadaa abbaa gadaa jeettan. Yaa warra mataan of hin beekne mee mataan keessan faa baratu. Gurratti si cala'u jedheen akka Dr. Angaasaa gurratti si cala'u. Duraan namni of hin beekne of baradhaa. Namni of beektan irra deebi'aa sammuu keessa ani eenyu ani eessa jira ani maali jedha of gaafadhaa. Akkatti laa gurratti si cala'u dhaggeeffadhaa. Gurratti si cala'u dhaggeeffadhaa. Warri abiyyi bira dhaabannu jettanii 550 akka Jawaar jedhe sanii dibbeetu maraasaa keessa fiddani. Fakkeenya nama kan akka Jiji Kiyyaa jechuudha fakkeenya har'a baay'ee namichi osoo arge. Dadhabina iddirii jaraarraan kan ka'e malee qaasa duute bara. Dadhabina iddiriituu si amma akkamitti kaa malee duuteetti jira awwaaltu dhabdeeti bara. Otoo iddirii dadhabina qabaanne qaasa awwaalan. Uummata deeggartoota Jiji Kiyyaa waliin deebisaa fi fincaana bashaatiin dhalattee afaan Oromoo iyyuu hin beektu. Maalummaa Oromoo si qala osoo jetteen hin beektu jechuudha si galee yaa uummata. Isin barandaa jala dhalatte. Jaarsi si barana bari jaarsi si daruu zaararuu biratti bilbilee bar gudii si fatafataa tureeti. Isin jirraa kuma waan Oromoo ta'uu dhiisiti jedha. Oromummaa ollaa Oromummaa yuun qabdu jedhee bar wallahi jaarsi si abbaan saamri daruu zaararuutti bilbileen waa uffeetii jira hunda dhaggeeffadhee jira. Oromoon Jiji Ahmed kana balleessi wallahi as jalaa of jalaa balleessi nama waa'ee bada dubbatu jazba kana mara. Bazazzala. Ahmed Xaliibuu Madrooshu jedhu kana Laxiibuu Madrooshu. Wallahi ka akkasii warra xoggaarraan lukka eegifti ko jarri rabbiin nagaa fidu aannan leetira tokko deemnee itti ajajuudha malee saanillee jirtu. Warra coggaarraan lukkeessan koloroksii malakkaa lama dhugi jedhi yoo sanin fayyita araqee fakkaatti. Malakkaatti si kana araqee mu. Si lama dhugi. Warra dabar gammachuun isaan namni adda dhugaatti jira namni adda gammachuun gammannee kuni dhugaa keessi isaa rakkoo qaba. Hidda isaatu xannacha qaba beektee. Warra fincaan jaraatiin dhalate kunniin gudeeda Oromoo keessaa osoo bahee gudeeda ilmaa abbaa gadaa keessaa osoo bahee namni har'a Oromoo ta'ee hin gammanne abadiin hin jiru ana biratti hin jiru.
yoomillee wantumti jettu. namni Kanaaf hadhan gammadin yoomillee hin gammadu. dhageessanii waan siin Yoomillee jettu Tigiree fi Amaara argitanii har'a Lovelii badhaasa Abiyyi irratti waan isaan dubbatan argitan viidiyoo hundi keessanuu mee isinumti isaantu bar dura ibsee gabbayyaa akka inni badhaafame osoo Oromoon hin dubbatin osoo Oromoon afaan luqqaafattee teettu hanganama hirribaa ka'ee bismillaa isa arge kaleessa rawaa isaa isaanii haasuuf jiran yaa uummata jarri bara tunuti qaawwan banneef utuu nuti qaawwan banneef bar jarri qeeqan jarri narrabsanu numarraa arganii bar afaan hin beekanu homa jarri suuraa sarra eeksii keenya maal keenya maxxansinu kana argu jechuudha. Ijoolleen kenna mooyaan isaaniitiif barumsi isaanii maal seete qubee barachuu takka jedhe arraba afaanii mandara keessa baratan sanii lama jedhe wanta biraatiin sammuun isaanii tingi godhee waa wayii irratti xiyyeeffatee yaadu siyaasni tun maal akka taate kan beekne arraba namaatiif baasii galte warri saayikoolojikaalii barumsa baratee siyaasni maali jedhee sooshaalii baratee naachoo hunda baratee jedhe maalummaa jiruuf jireenya kanaa hin beeka sii galte maalitti akka biyyattiin deemtu beeka. Laakiin namni ani eenyu jedhee of beeku Oromoon har'a eessa jirti kaleessa eessa jirti jedhee beeka. Namni garuu ani eenyu kunumti jijjiirama bar bakka kana ga'uudhaaf illee akka qoosaan geenye beektee waan meeqa bu'aa bahee meeqa keessa bahame. Ammallee bilisummaa nuti hawwinu sanallee bakka sana ga'uudhaaf illee bu'aa bahii hedduutu jira. Al tokko wanti utaalan dhaqanii nuti qeerransa yookaan immoo waraabessa miti. Waan tokko utaallee bakka sana bakka barbaanne sana utaallee qabuudhaaf suutaan deemamu waa hundatti iyyuu beektee. Warri marroo jettan maraadhaa zalaa sinaa maraachu baa zala maraadhoti marroo sima kamaaleeti marroo marmar jedhatiin haa maraachu marroon. Haadha kolfaan duuna wallaa ilaatiin gammachuu nu kolfisiisaa bara otoo maadha namni akka balayyuu bu'aan jiru beektee. Nama waa'ee waan biraa warra azalatti dhukkee irraa kaasaan hadhiisi kaawwa ijaan arge akka tasaa dhiifama malee naa godhi feejji kee jala jira. Laa namaati waan badaa hojjetu argite arraba qofa dhiisiite amma yoo malqiyaamaatti waliin agarru jedhe Dr. Abdusseen bilookii godhi naan jedhaan namoota beejii koo jalatti nama naamusaan hin deemne arraba nama arrabsu achuma intinaa jiran. Kanaafuu giiftii koo baga gammaddee baga naa gammaddee gammachuun keessi fa baay'atu gammachuun keenya fa baay'atu. Wallahi Dr. Abdusseen nama naa arrabsu jedhe bilookiin godhaa guyyaa qiyaamaa yoo waliin agarru jedhe. Kanaafuu haadha akkasitti dubbiin toltee jirti. Egaa rabbiin nuuf tolchu jennaa giiftii ananaaf galatoomii jiraadhu. Aboo ifa bahi mul'adhu atillee. Naaf jira sin jaaladha. Amiin amiin. Amiin amiin amiin. Oromoo keenya gammadaa rabbiin gammachuu keessan isin baay'isu wallaahi. Bilillee koo ani sin jaallulee goota jimma na jibbita. Ibsaa Abdallaa laa habibi laa. Samiraa jimma. Nama hin arrabsinu yaaki. Arrabni hin taatu. Nama arrabsuun bacirraash. Nama arrabsuuni nama arrabsinu nama arrabseyyuu kaballaa balleessa naftu namni nu rukuteyyuu nama rukutaan jiru arrabsaan jiru maaliif yoo jettanii gammachuu keenya nu jalaa balleessaa Fuad Imaam kottume har'aan kana namni kullu badhaafame har'a Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Ahlan. Abban ganda dhufe ragaa warri feeji bilillee jala hirtan. Anaa dhufume baga gammadde duraan dursee. Baga rabbi wajjiniin nu gammachiise. Baga rabbiin guyyaa kanaan ga'e nu agarsiise. Baga rabbiin irraa ga'e. Har'a booda duunu homaa waa tokko iyyuu rakkoon hin jiru. Amiin. Akka sedhaa. Itti fufe aboo. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen abiyyi jaallattan hundi keessan baga rabbi isin gammachiise. Baga rabbi isin gammachiise isin jedheera onni ilma korraa hundi keessan jechuudha. Warra abiyyiin hin jaallanne immoo dhaamsa dhaami marfee baanaa dooksii tokko waraani.
dura utuu warra biyyiin jaallanne tun ta'in warra biyyii jaallatuuf dhaamsan qaba. Warra biyyii jaallattanu abiyyiin keessan ammas hin jaallattan ol isinii ta'eera. Maaliif jennaan dhiigni qeerroon kumni shan itti ba'ee utuu namni gaafa bakka abiyyiin dhufu kaa'ame kana utuu namni biraa namni nu qaanessu tokko namni waan tokko bahee nu mul'isne tokko utuu ta'eeti har'a nuti ofitti qaana. Garuu dhiigni Oromoo ijoollee Oromoo kumni shanan itti bahan har'a addunyaa irratti jechuudha. Nuyiif boona nuu ta'e. Ijoollee warri nuuf jecha wareegaman rabbiin achitti qabirii jaraatti abaddeessu jennata rabbi jaraaf haa kennu. Siluma qabsaa'onni Oromoo wanti isaa wareegamanuuf warri jiru warri hafe itti haa gammadaniidhaaf. Kanaaf namni kun gaafa kana as bahee waan kanaan isin gahu gammachuun guddaan isinitti dhagahamuu qaba ilmaan Oromoo. Gara kana inni tokko immoo ijoolleen abiyyiin jaallanne dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf abiyyi yoomiyyuu taanaan gadi hin jedhu. Abiyyiin oluma laal oluma ijoollee baajifaati. Gaarumaan gadi roobee bare jalqaba. Kanaaf bakkuma isaa malu jechuudha. Abiyyi irraan daa'umin xinnaata kun hin xiqqaataayyuu. Ganaadha waan guddaa mu arguuf teessu. Warri abiyyiin jaallanne wanti isin gochuu qabdanu. Mee callisaa hin arrabsinaas hin abaarinaas calluma daa hojii namicha kana ilaala. Hin agartu. Suuta jaallattu namicha kana. Utuu isin garaan kan keessan isin hin barbaadin. Suuta jechuudha. Keessa keessatti isin jaallataa deema jechuudha. Osoma jibbanu maal godhu? Osoma jibbanu maal godhu? Otuma jibbanuyyuu otoo ajjeesudha jedhanu rabbiin harka hambisa. Summii nyaachisan irraa hambisa. Bombitti darbatan irraa hambisa. Gareetti mari'atan irraa hambisa. Rabbiin jechuudha waan ofii keessa kaayyata. Eenyunu lubbuun abii summoota harka hin jiru. Xannoota keessa harka hin jiru. Rabbi irka jira. Akka namaatti dhufee ji'a sadiitti ajjeefama jechuudha. Waa tokko wanti godhan hin jiru jechuudha. Namuma keenyatu bombii baatee ajjeesuuf masqalaa addabaabaa irra. Waan tokko dhugaa isinitti mina asirraa bu'a. Ijoollee Oromoo asirra jirtan. Ilaal nuti kana gidee jennu gandummaa isinitti hin fakkaatin. An dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gaafa abiyyiin paarlaamaa irratti ministeerummaadhaaf gaafa inni darbu an akka kootti hin gammanne dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif an hin gammanne waan tokko akka ilma jimmaa tokko ta'e waan inni natti tole tokkotti jira. Maaliif Muktaari maqaanu nyaateeti kan inni achirraa bu'e. Yaa Rabbi namicha kana maqaa namicha kanaatiif jecha qeerroon kumni shan dhiiga kana gadi dhangalaaste. Yaa Rabbi bor maqaa kan keenyaan wallaahi isa gadeetan rabbiin kan qoonatti ragaadha. Yaa Rabbi namicha kana nama Oromoodhaaf ta'u nuu godhin jedhen. Gammachuun har'a gammanne jechuudha. Du'aayin gaafa sanaatti gammadaadhaan isa dhugaa rabbii yoo dubbachuu ta'e jechuudha. Inni galaadhaa ijoollee Oromoo gandummaatti hin fudhatin haasa kana. Kanaaf ilmaan Oromoo ittiin boonaa namicha keessan dhugaa dubbachuudha namni keessoon keessan waan darbe isin yaadatu namni waan darbe hin yaadanne isa dhufu isin beeku. Dhugaa dubbachuudha jechuudha. Namni walqixaa homaa miti jechuudha. Nuyiif Jimmaa Xaahiraa Salmuxaa 0 furrii cinqillaa coomaa cinqillaataatu sammuun kee akka astagfirullah booda. Garuu haadha gammachuu keessan jira wallaahi waan hin gammadee jiruuf bashannanaa shaa ciqiciqa nizii dhiisa qaata yeroo meeqan isinitti himaan. Haay gammachuu keessan gammadaa. Nyaachuuf dhuguun isee wabakkee yaada. Hello. Wata Jimma. Hai. Tokko dhufeera. Qeerroo guuma. Allo. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam fayyuma.
Ayyee anaa dhufu. Fayyuma akkami Baga nagaa? nagaan nu eegde maasha Allah. Amiin amiin atillee baga nagaan dhufte. Wallahi baay'ee namatti tola. Hedduu isaa nama gammachiisa. Guyyaan irraa guyyuma gammachuuti. Guyyaan kun guyyaa addaati bara. Jaallannus jibbinus nu fudhatamus nu liqinfamu dhiisus bishaan itti dhugaatumayyuu guyyaan kun guyyaa addaati. Xumurame. Anaaf guyyaa dhalootaati. Gaafanni masaraa seenu sana gaafanni masaraa seenu sana anaaf akkan waan reefu dhaladhe waan araa wayitee natti mul'ate beekte. Haadhallee akkuma kan baay'ee tokko gammadee. Itti fufi. Qaxxil. Atilee neetworkiin qabdu moo? Keessa yaalaa jiru Maal taatee keera? namatti gubbaan natti bilbilee waggaa hin dhaga'ama miti amma. Amma nan nagaa. Wallahi baay'ee isaa nama Itoophiyaa kuftee jirti. Itoophiyaa duutuu fuudhee waggaa lama tuunga hin jechaadha. Badhaasa akka kanaa gisee lama fuuchuun isaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Namni keenya warqii qubatti gaafa isiitti buute malee hin beeku. Hin beeku akkas jedha. Waan quba harka jirtuu fi namaan beektu namaan galtu beekte gaafa qubarraa baate malee. Gaafa qubatti buute bakki isii namaa beekamti. Laakiin immoo waa Itoophiyaa duutuu Itoophiyaa lafarraa kaasee akkasitti dhaabuun isaa jechaadha. Waan ittiin boonanudha. Waan ittiin nama gammachiisudha. Waa namaan godhin waan hin godhin Oromoodha amma biyyiin dhugaa taanaan waa gaaffiin Oromoo hin deebine. Haa ta'u malee immoo jechaadha. Maqaa oluma Oromoo ilma Oromoo keessaa bahe saba Oromoo keessaa bahe namni akka kanaa namni qaroomaan akka kanaa yeroo jedhamu jechaadha. Waan ittiin boonamudha. Waan ittiin dhaaddatamudha. Waan akka kanaa jechaadha. Maaliif waan waggaa dhibbaa shanta waan takka jireenya isii keessatti hin argamne argamaa jira. Maalinni namni tokko jechaadha aangoota mootummaa waggaa meeqa keessa waggaa mootummaa meeqa 11 ol keessaa wannaa kana jechaadha. Afrikaa keessattuu yaadamee hin beeku. An jira natti hin fakkaatu hin dhageenyaan wannaa akka kana akka addunyaatti shillimaanni kun jechaadha shillimaala isarraa naakiraati isatti naakiraati kan kanaa olii jira natti hin fakkaatu. Ilmaan Oromoo waan qabdan kana ittiin waan qabdan kanaan boonaa maani waan qabdan kana jabeeffadhaa isa dhabdaniif immoo jechaadha gaafatata. Inni siniin jedhaa baay'ee isaa jechaadha baay'ee isaa maqaa Itoophiyaa maqaa biyyatti akka Afrikaatti kan inni amma intina taamaar BBC'n guutuu afaan fedheenii gabaasaa jiru. Numatiyyi waan kana akka qalbii basaatatti ilaalaa jira malee jechaadha. BBC guutuuti waan kanarraa haasa'u jira. Maa inni waggaa lama tuungeen jechuudha. Badhaasa kanaaf hojjechuun isaa wallahi hedduu isaa namatti nama gammachiisa. Sababu Oromoodhuma ta'uu Ati namoonni adda hin gammanne qeerroo. Namoonni adda hin gammanne kun rakkoon jira maal jettee yaadda? Laama maani beektaa uummanni keenya amma mililiqiin faafaarsu maaliif isatti jechaadha namni kuni woma isatti fakkaate faarsaa namni ingiliffinii fi manaan akkuma abbaan itti hiikkate beektaa kun jaratti ilaalamu maaliif isa nama ajjeesee nama hidhuyyii faarsu isa kana gadi qabanii maa faarsiten jedhinaa isa kana uummata dheedhiidha ammallee bilchaanne ganaa yaadu gaafa gizeen keessaa bahe yayyi jedhu malee jechaadha uummata kanatti ilaalamu kan kun maali nagummaadhuma addaanii nagaa miti uummanni kun uummata kan waa namaan godhe kan nama ajjeesee kan nama garafee maarree godhe deebisanii isa kana biratti faarsuuni dhukkubbiidha malee kun dhukkubbii mataati malee jireenya miti nagaa miti kun namna akka kana akka namaatti yaada jedhee yaadu. Wallahi akkasii qeerroo kun baay'ee gammachiisa. Huccuu keessatti kan maraateedha. Namni akka kanaa jechaadha. Kan huccuu keessatti maraateedha. Ammallee huccuun darbineedha malee nagaa miti wanna akka kanaa. Uummanni ka isa ajjeese kan isa maal godhe faarsuun dhagaadha. Ta'u malee gaaffiin Oromoo hin deebine waa Oromoodhaan hin goone. Laakiin immoo Itoophiyaadhuma an duraan biyya Itoophiyaa himachuun qaanfataa ture. Itoophiyaa jechuudha. Amma bakka deemteetti Itoophiyummaa kee ibsita jechuudha. An Sumaaleedhaan jira ture. Amma karaa kana deemaa ture. Waggaa 10 duran karaa kana deemsee karaa na jammar. Sumaalee nyaanni takka Itoophiyaan himadde. Maali magaalaa xiqqoo si jedhan fakkaata. Amma jechaadha. Eessa onaan jedhan Itoophiyaadha. Namatti maali inni nama gammachiisa. Kanaafuu akkasi wallaahi dhugaadha. Yeroo inni jedhamu jechaadha. Yaa boodiis wallaahi waan namatti toludha. Waan kana namni hin gammanne uummata horii dheedhii kan mataan isaa dhoqqee. Maal inni wanni kun wallahi jibbaadhuma
garaa keessaa qabaachuu yoo ta'e ala jechaadha. Namicha kana wanni jibbamuuf hin jiru. Maal inni dhugaadha Oromoodhaaf ammallee hojiin hojjenne hajennu hojjenne dhugaa maqaa Itoophiyaa akka Itoophiyaatti jechaadha jijjiirama fagoosaa. Maa hoo isin himuu dhiiftanis addunyaan himaa jira uummata dheedhiin iyyaa wallaalaan ta'ina. Isin dhiiftanus isin waan ta'e wallaaltanus addunyaan himaa jira. Kanaafuu wanna jechaadha uummata akkasiitii wajjin mataa dhukkufachuu hin qabdanu isin gammachuu keessa itti fufaa warra koomentii ilmaan koomentii jala yaa'an kan ammoo hin dheedhiidha jarra malee ganaa bilchaatu affeelamanii yoo ba'an oo affeelaman wallaahi kanaafuu akkas dhugaa jirti. gammachuu keetti fufii irreertuu hedduu isaa namatti tola siin jedha bilillee keessa. Ayyee baga gammadde atillee waan ofi jiraadhu aboo waan jiru numa gammanna nuti waan ala jiru waan ifa jiru kana waan dhokfachuu hin dandeenyu keessa keenyatu gammadee egaa uumaa gochuu hin dandeenyu alaa kullee garaatti baadhannee atillee baga gammaddee egaa namoota lamman tokkoo fi ergaa kenneetaniin carraa aanillee ba'uuf deemaa gammachuu koo amma dhokadhee gammachuu barbaada. Ayyee naaf jiraadhu. Ayyee baay'ee. Fuad xumuraa jedhaa turte. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hoye si ergee jira. Ayyee. Nagama. Amma naga. Nagama. Nagama. Abshir rakkoon hin jiru. Nagama. Maal jechuu barbaadeetanii waa'ee abiyyiitti tun dubbadhu ni turkiin na baate. Abiyyiin wanni isin beekuu qabdanu namicha kanaan waan baay'eedha kan bara ture. Sooshaal miidiyaa kanarras yoo hordoftaa jirta taate waan baay'eetu deemaadha. Shira baay'eetu itti xaxamaadha. Akka gandummaanis fakkeeffamee akka dhaabaanis fakkeeffamee waan baay'eetti irratti ijaaramee itti xaxamaadha. Garuu yaa ilmaan Oromoo hin gaabbitu namni kun bakka dhaloota isaa tuftuu hin taane hojiin har'a fakkeenyaaf har'a isin irratti argitan kana qofa osoo hin taane karoora inni fuuldureetti qabatee deemu ilaala baruu dandeessu arguu dandeessu nama kanarraa. Kanaaf ilmaan Oromoo waan baay'ee waan har'aa kanaan hin gowwomina. Namni akkuma namni gaarii gadi bahee haasa'u ammas asirratti tu dubbannu namni waan gaarii haasa'u namni waan gaarii hojjetu tokko miti. Wanni beekamu qabu. Gizee kanatti immoo ilmaan Oromoo wanti fayyadu nama waan gaarii xiqqoo si hojjetu malee nama waan gaarii danuu isaa dubbatu nun fayyadu. Dhugaa dubbachuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo kun hundi kun akka xabaa keessa goonee dabarsuu hin qabnu. Gammachuun kun gammachuu keessanii dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga ijoollee keessaniitiin gammaduudha. Gammadaa dhugumaan gammadaa waan lubbuuti waan qalbii miti waan wareegama gaafatudha waan ta'eef itti gammadaa kana keessa dhaabni hin barbaachisu. Gandi bakka dhalootaan barbaachisu anaa kootti akka ilaalcha kootitti sabummaan hin barbaachisu faranjii farabatu gammadaa jira waan kana carraa kana immoo rabbitu nuu kenne yaa Oromoo gadaan kan keessan oluma waliin xalafinaa walii gammadaa kana jechuun barbaada. Ayyee fu'ee keenya galatoomi egaa sanbata guddaa dhufu kana uummanni keenya biyya gammachuu isaas deemee jimmaatti bahee gammachuu isaa ibsachuuf deema. Egaa uummata biyya keessa jiruuf illee yoo sagalee keenya dhaggeeffatan ta'e maal dhaamtaaf uummata kutaa 11 maraaf. Ijoollee keenya wantan dhaamu waan tokkotu jira yoo sagalee koo kana dhageessan ijoolleen biyya keessa wannan isinii dhaamu waan baay'eetu deemaa jira biyya keenya keessatti maali maqa balleessi maqaa dhaaba siyaasaatii fi maqaa namoota har'a miidiyaa irratti beekamanu kanaan maqa balleessiitu deemaa jira. Namoota baay'eetu Jawaar Mohammad akka inni sooshaal miidiyaa irratti jaallatamu akka Oromoo biratti jaallatamu hin beeku. Sana jala gugatanii namoota ergaa baay'ee dabarfatantu jiru. Lammaa Magarsaa jala dhokatanii namoota waan baay'ee ergaa baay'ee dabarsatantu jiru. Garuu kana miti nuti ilmaan Oromoo wanti nuti beekuu qabnu. Namni har'a nuun deemaa jiru kun nama akkamiiti? Nama boriiti moo nama karaatti nu gatuudha? Nama abdiinuu ta'uudha moo kan abdii namaa ta'uudha? Nama abdiinuu ilaalcha ilmaan Oromootiif gara fuulduraatti namichi kun qaawwa Oromoon irratti tarkaanfatu baasaa jira moo cufaa deemaa jira jennee ija fuuldureetiin ilaaluu qabna. Waan har'aa qofti nu gammachiisin.
waan baay'ee waan fakkeenyaaf waan itti social media kana irratti argaa jirrutu jira. Wanni maxxanfamu kun wanni kun siyaasa yaa ijoollee Oromoo siyaasa jechuun waan isin irraa waan gaarii argitan kanatu badaa isinitti ta'uu isaatu mala. Wanni isin immoo gaariidha seetantu qileedha wanni kun. Waan hojjetamuuf warruma hojjetantu beeka waan ta'eef waan amma argitan kanaa jecha namicha kana biraa hin hafinaa. Abiyyi keessanii wajjiniin dhaabbadha. Abiyyiin keessan har'as boris mootummaa keessanii isaa wajjiniin dhaabbadha. Dhugaa rabbiin isinitti himaan yaa Oromoo kan akka qalbiitti hin fudhatina. Yaa Oromoo namni Abiyyi wajjiniin deemuun kasaata. Dhugaan isinitti hima. Maaliif? Namichi kun nama waasii isinii ta'udha. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Abiyyiin waasii Oromooti. Adda Oromooti Abiyyi jechuudha. Nama akka Abiyyi kana immoo jechuudha. Wallaahi namicha kanatti hin fayyadamtatun raanaan yaa Oromoo waggaa 150 garboomtanii waggaa 500 ittiin argattan haqqiin Abiyyi kun isin qaba yaa Oromoo. Kanaafuu ijoolleen qeerroo biyya keessaa dhaamsan dhaammadhee bahuu barbaada carraati naa kennitti galatoome. Ijoolleen qeerroon biyya keessaa adda bilisummaa Oromoo kan hordoftanus kaafaa jala kan jirtanus biiroon addaan isin hin baasin dhaamni addaan isin hin baasin gosni addaan isin hin baasin gammachuu keessan Abiyyi duuka bahaa mul'ifadha. Kanuman jechuu barbaada. Humna qabdanu sagalee qabdanu Abiyyi bira dhaabadha. Galatoon fee keenya jiraatu. Ayyee inshallah rabbiin isaa gargaaru rabbiin nullee nama haqa hojjetuuf jaalala nuuf kennu ummata lafaa ka'ee mataa namaarra akka bicaa obaa jedhan sana namarra yaabu miti. Egaa isallee rabbiin biraa aanu janna gaamumaa jechuun dandeenyu namni lafaa ka'ee nama akkuma goraasa jedhan sana biyya keenyaa karaa daarii dhaabbatee yeroo namni bira dabarfatu uffata nama akkas qabu sana suma ta'e namni lafaa ka'ee namarra yaaba. Egaa rabbiin immoo isaa gargaaru akkuma kana kan isaa badhaafni isumaaf haa ta'u isirraa mala sinumaayyuu badhaafni isumaaf mala. Osoo manni hojiin hojjenne dhaabuma isaa kana ilaaltee badhaasatu isaaf mala jechuudha. Kanaafuu ani haasaallee danda'an jiru hadda baay'ee gammadee waan jiruuf fayyee carraa nama biraatiif illaataa ba'uuf deema galatoomiyatillee. Jiraadhu. እና ወሬ ነጃት አወል ሲስጀታ ጃልማሮ ረየ ካየት ጃርሰኮ አይ ጃልማሮ አማነቱ ተረ አየ አቢቢ ኦሮሚያ በገገመነ ጅርታ አበ በደ ጅርታዩ በገገመደን እንዲከሰኑ ilmaanayya namni gammanni le dirqamu man gammada inshallah abdullah ali Hello. Oye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam bilillee. Hayya alhamdulillah akkam. Nagaadha bakka gammanne kaa. Amin malumaanu bakka gammanne gifti ko. Wallahi hedduu nutti tolee baay'ee gammanneesse. Ayya akkuma kana gammachuun nuuf baay'eetu jannare. Wallahi hedduu nutti tolee hedduu nu boonsee. Wallahi waa'ee nu boonsee haadha gammachuu wallahi ummatatu gammadee jira. Nuyi dhiisiti sababa biraatu gammadee jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kun homa addaati. Akka dubbachuudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Hello. Wayye. Nagaamu. Nagaa giifti ana nagaama dubbatu. Anatti sagalee kukkutee fidaara. Akkanuma gammachuun koo ibsachuudhaaf ani. Ayyee giifti ana baga gammaddee galatoominaaf jiraadhu. Dhaamsa qabdaa uummata hin gammanne jedhuuf kana dhaamsa qabdaame? Namoonni tokko hin gammanne maal jedhu beekte? Warri hin gammanne jedhu baroonni Oromoo miti bartee. Namni waan addaan gammanne
Oromummaa keessaan qabu bartee akkas kanaafuu carraa nama biraa affeerinsiin jedha. ayyee giifti koo ayyee galatoome. Maali ani carraan qabu jettee no si erguu hin danda'u eenyudha bayi deebii seenime Shamsu Laggasaa ijaazaa bahaa har'a gammanne ijaazaa maaltu na baase yaaki bakkuma hin jiru kana lafan dhiitu ijaazaa yoo gammachuu deemuudhaaf bari ibsachuudhaaf dirqama mana ijaazaa deemuu hin qabdu beekti ijaazaa maal Hayat binti Fasahu ijoolleen amma asirra deemtanii oduu keessan as jala dhuftanii arrabsitanuu yaa rabbi gooftaa koo dakiilak jedha arabni ani akkasin qarshiidhaan qarshiin isinii kaffalamee jennaan afaan keessan bantanuu nan beekaa kanaafuu hojiin isin baasu isiniin jechuu barbaada inni naafina utuma isinii liqimsamuu bishaan itti dhugaa aannan faan itti dhugaa gammachuu keessan ibsadha isiniin jechuu barbaada isiniin jaaladha warra na jibbitanillee isiniin jaaladha warra na jaallattanillee daraan isin jaaladha nu warra nama jaallatuuti warra nama jaallalaan guddateeti warra jaalala malee jibbaa hin beekneeti kanaafu kan nu jibbus kan nu jaallatus isin jaalanna jidduu kana akka nama akkamittiin haasaa isinitti fakkaata amaariffaan koltaaffaa jedhu oromiffaan immoo maal jedhu maal jedhama maana birrisaame ifamaa wajjiniin yeroo haasoftu nama nyanyanyin jedhu tokko arraba koo na qaba beektanii wantichi haasa'uu hin danda'u kanaafuu hanga ji'a lamman tokko haasaa kun irraan laliin arraba too akka tokkotti na qaqqabu jira anu jimmaala isinin jaaladha warri amma wona teessanii sagantaa koo kana ordofaa turtanii galata guddaa isiniif hin qaba galanni keessan bilisummaa ta'uu rabbiin jaalala keenya nuuf baay'isu isiniin jira isiniin jaalala isiniin boonaa gammachuun keenya nuuf baay'atu isinis gammadaa abbichuun keenya saamowaatu yeroo mara galatomaa isiniin jedha ijji nagaa wal nu argu rabbiin jaalala jidduu keenya aamusa wal nu nyaachisaa jiru kanallee sheexaana nu keessaa baasuun isiniin jechuu barbaada garuu gammadaa Elias Hassan ati amma na jajdamaa biyyina arrabsita gifti sabbontu ambo makeup ni dibanne gifti ko dhugaas dubbachuudha nguma makeup waan makeup dibadde fakkaata makeup dibanne gifti aan Facebook irra dhufu makeup guyyaan dibadde dhufu na argita gaafa ala ba'ee ala dhufe live seene maybe malee mana keessa jiraadhe live seene dha makeup dibaddu amma asii ka'ee rafufani waan tokko dibanne gifti ko makeup nesta jiraadho gogaa keenya tokko kana cilulu qabeete buna qalafaa nyaata guddannee sa'annan damma minaamin dhisi dammamoo isa reefu mukarraa bu'ee dhufe akka kana bitinaa sagaga maal jedhama harkaa baduu jira yaakkaan amma waggaamee qarraa adda baay'ee jennaan damma ho'a saafaan halkan yeroo irraa gaagurarraa buusanii dhufan zamanaawii illee biti gaagurasa durdurii jechuudha halkan sana teenya cucuffataa sanaan guddanne isa to amma baqa malee makeup miti giftiyan makeup yoon cida qabaadhe waan tokko didibadha malee makeup dibe yoon dubadhe yoo birri ofiiti yoon dibadhe hadhatuma saalonii deemee akka mushirraa veelloo fadhee yoo gammachuu guddaa qaba abbichuun mo'atee bar abbichuun lubbuu koo saaf dhabuutu mo'atee bar an harraati gadi baatee abiyyee suuraa sagadi galabbaxee eegsirra keessu kan atuna ajjeefti nan dhukkubu turoraanti nan dhukkubu jechuudha nama kanatu mo'ate ani hamraa dibachuu yookaan immoo makeup dibachuun kan kumaaltu si dinqa otoon hadha mana mushirra mana saalonii deemee akka mushirraa moshirame veelloo fadheeyyuu anaaf bakka akka waan gammachuu addaati jimmaa sanyii mootii homaan taane wallaahi maal isa jedhan sana sanan bareeda jedhanii quncaan sana malee mootii koo maan taane birruma ofiitiin dhaqee xaxadhee malee homaan taane nukkubnis nagaan jira warra makeup dibatti binaamini jettanuuf mukuno maafi makeup
yoo meekaappii dibadhe yoo birrii kooti maaltu na isa amma biyya arabaa dhufee dibachuun eegalleen wallaahi isa biyya arabaa dhufee shaantaa qabachuun eegalle wallaahi faashinii hordofuun eegalle biyya arabaatti maachii uffachuun eegalle biyya arabaatti waggaa 7 eegalle giiftii koo maaliifi mi godhu nagar sadaella maal alhamdulillahi rabbil alamin kanaafuu har'an Facebook argineen qaroomni Facebook arginee uffachuun eegalle Facebook arginee diddibachuun eegalle durumaanu jechuudha warri as jalatti harki keenya barreessuun dadhabu jettanii waan hin taane barreessitanu har'a osoo akka nama eerumaa jirutti tun dhaqee saaloonii diddibadhee maal jedhee viilloo uffadhee dhufee akka cidha koo fakkeesse natti tola ture jechuudha gammachuun keessa jiru keessa haasawaa arrabni kollee haasawuu danda'a harka kootu na roommaa jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin kan keenya kaan eeboo taggaammata kaan subhanallah bombi taggaammata kaan qabaabbalee isa eeggata rabbiin immoo kamuu jechuudha qinxaatii kanarraa kan isan dinqinee waa hundaan marsee jira beektanii kaanotoo garagalchuudhaaf eeggatu kaan eeboo qaree jira kaan maal jedhe tokko mako toofiq konoon illee jaalmarroo irra kaayyatee dhufe naabu shaqlaq alaa kulliyaal ani ummata profaayilii keessan jaalmarroo irra kaayyatee nama arrabsitan malee jaalmarroo jibbaan qabu nan jaaladha hojii isaa qofa balaaleffadha hojii isaa jaaladhu sanan jaaladha kanaafuu gammachuun keenya rabbiin uf habaayisuu sinin jedha galatuma amma wallahi tuun block godhu beektanii nama baay'ee fixee jira Facebook korraan jechuun ciqeen danda'an yeroo hunda gammachuu barbaada waan gammachuu barbaadu arraban barbaadu yoo namni arrabsu immoo nama sana deebii arrabsuun barbaadu block gochuu barbaada malee maaliif namni badaan tokko dhufee waan badaa dubbatee badaa siyaasofsiisa numma sa'aatiin kun nama teenyee waan badaa walitti deddeebifnu miti hojii baay'eetu jira waan ta'eef ani naman arrabsu nama baay'ee qaba kan akka jiijii kan akka skindir kan akka eenyu namoota baay'eetu jiru kan arrabfaman sa'aatii kana taayisii wajjin waliin arrabsu jechuudha ati feetu waan feete uffanni si malee an deebisuu hin danda'u naman arrabsu nama baay'eetu qaba amiin jamaal haji ajaa haadha kee jetta haadha dhubolloli xiyaa isbaala ilma gantu bofa haadha koo eessatti beekta yaa namana haati koo si afaan akka keetitti waamamtu miti si galtu dhaqi haadha keetu astagfirullah haadha waan kabaju haadha koo waan jaalladhu haadha keen tuqu dhaqi ati guddisa badde yaa kwaan auzu billah ila argitee namoota amma maqaadhaa dhiiraa ammas immoo subhanallah haadha nama akkamitti tuqxaate yaake an deebisiifin deebisu yaake an haati keenya afaan akka kee intina farsoodhaan guutame guddate sanaan hin dhaamtu beektaani beektaatu Facebook kana wal nu qixxeesse darajaa Facebook kanatu abbaan Facebook kana uumeetu haa galatoomu maaliif yoo jette hundayyuu fide wal qixxeesse in sewaa tokkom jiluunum jinnuunum hundayyuu fide sirratti wal qixxeesse beektee xiqqoo si amaariif qubee barreessuu danda'e malee atu bakka yeroo sanatti bakka antanaadha profeesarii saayintistii saayikoloojistii si malee hayyuun hin jiru si malee beekaan hin jiru beekaas wallaalaas fide Facebook liku walitti biyya arabaa fi agalatoomu Facebook ni agalatoomu hundayyuu wal qixxeessa beektaa haa biduu huwattaaq dhuftee asirratti nama haadha namaa tuqa jechuudha galatoomi yaake akka arganitti nama beekanii jedha Oromoo maaliif beekte asirratti sanu teenya afaan si wajjin hubannu nu argite sanu beekta sila bakka arganitti nama beekanii silaatuun gammachuu keessan jiraanne har'a astaaxq nabba angaat funyaan dhiigni si bootis arraba likki keessatti garuma kun immoo nuyi fi kabajaa nurraa fuudha jechuudha nama narrabsinu safuudha warra qimmii dameen beekneetu guddanneetu dhufe haadha namaaf maal nama arrabsa jechuudha
warra machaa'ee waan bismillah malee dhalateetu dhufe asirratti nama arrabsa jechuudha. Tu bismillah dhalattanii adaba qabdani. Bismillah hin dhalanne. Azaaniin gurra keessan irratti hin baane beektanii. Gaafa dhalattanii tu azaaniidhaaf bismillah azaaniin gurra keessanitti jedhamee bismillah dhalattanii sila haadha kabajaa namaa qabdani. Xinnaa guddaa gadi garagalchitanii eegsirran keessan hayyuu gadi garagalchitanii eegsirran keessan harka keessan ittiin barattan sanallee khayriidhaaf itti fayyadamtu. Arraba isattiin barattan sammuu itti barattan sanallee kabajaaf itti fayyadamtu jechuudha. Maal godha? Kamiifuu ani immoo nama nagaa tuqu osoo hin taane nama dhufe komentii jalatti haadha namaa maal namaa tuqu kanaafan deebii kennee na of kolchaa namoonni dogongoranii nama dogongorsiisu sinin jaaladha. Beektanii nuti nama meeqatu as jala nurratti nu daawwata arraba badaan nu naasofsisina. Ani osooni arraba barbaadde wallahi asi miilaan seenetan funyaanin isin ba'a. Garuu arrabni ilma namaatiif kabajaa namaa gadi buusa. Zulala Baadir amma bofdee madadhabee jira beektee gammachuun hadhana dadhabsiisee jira bakka amma akka abjuun hadhaa argullee Allahu alam waan faan inni arguun beeku naaf jiraadha warri inna gaan naamusa qabdanu naamusaan nama kabajanii wal kabajnee wal dubbifnu galatooma warri garuu arrabaan deemtanii maatii namaa hunda jechuu miti hundaa miti wallahi namoonni gurguddaan jiru umriin jaraalle xiqqaa ta'e sammuun jaraa guddaa namoota baay'eetu jiru otomaatii dogongorteellee dhufanii jecha jaraatiin sisirreessanuu namoota baay'eetu jiru nuuf kolchaa fuuldura keessanillee jajjaa kana dubbachuu naaf hin malu kanaafuu ummata amma deeme nama arrabsu kanaaf immoo yeroo biraa deebii qubsaa fudhannee fi dhufnaa garuu arrabaa miti immoo haala gorsaatiin jechuudha arrabni yeroon isaatti dabarfatee jira nama gadi qabuuf siyaadu ati dalagaan agarsiisuudha dalagaan fagaatee dalagaan itti agarsiisuu malee arrabsuun qabdu jechuudha kanaafuu dubbii nama kanaan caalta nama tun dibatti fan akka waan teessee meekaapiin dibdee faan dibattee dhuftee maal jette wallahi nama akka kanaa wajjiniin faan jiraan nagaalaa kullee rabbumatu akkas kunul faalleessinu uume haa ta'u uumaan rabbiiti waan hundayyuu uumaa isaa keessa wanti seenan hin jiru nama beeki jedheeni waggaa 4 sammuu guddaa kennaafi nama hin beekin jedhe rabbiin uume immoo waggaa 40 illee waan daa'imni waggaa 4 yaaddu hin yaadu jechuudha kanuma rabbiin wal caalchise kanaafuu galatoomaa isaan isinitti baay'isee aanillee dhadhabeera nan baay'ee jedhu komentii adda addaa ilaalee haasaatti fufaa isiniin jedha isiniin jaaladha gammachuun keessan isin bakka jirtanutti isiniif haa baay'atu gaddi nurraa haa fagaatu isiniin jedha ganama immoo bor yeroo kaanuma rabbiin waan khayrii nu dhageessisu isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh